Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Dureessi Misirii mootii basaastotaa jedhamuun beekamu eenyu? Namni kun mootii basaastotaati. Israa'el oolchuuf carraaquun isaallee ni himama. Walakkeessa jaarraa 19ffaa booda ba'aa giddugaleessaa keessatti sochii siyaasaa fi waraana guguddaatu gaggeeffame. Dhuma waraana addunyaa lammaffaa booda Hitler warra Yihudii fi saba kaan miliyoona hedduu fixuun walqabatee bara 1948tti Israa'el akka biyyaatti hundoofte. Hundeeffama Israa'eliin walqabatees waraanni biyyoota Arabaa fi Israa'el gidduutti gaggeeffame. Keessumaa waraanni bara 1967 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha waraana guyyaa 6 jedhamuu fi kan bara 1973 waraana Yoom Kippur yookaan The October War jedhaman walduraa duubaan Israa'eliif biyyoota Arabaa gidduutti gaggeeffame siyaasa ba'aa giddugaleessaa kan jijjiire ta'uutu himama. Waraanni waggoota 50 dura gaggeeffame hanga ammaa rakkoo siyaasaa hin furamne uumuun ammayyuu waraana Israa'elii fi Hamaas kan bara 2007 irraa eegalee Gaazaa bulchu itti jiraniif sababa akka ta'etu himama. Waraana guyyaa 6 yookaan The 6 Day War kan bara 1967 gaggeeffame irratti Israa'el guyyaa odeeffannoo tikaa cimaa qabaachuu ishee irraa kan ka'e haleellaa dursaa geggeessiteen biyyoota akka Misirii, Sooriyaa fi Joordaan fa'a irratti injifannoo gonfatte. Kana qofa osoo hin taane daangaa ishee bal'ifachuun Misirii irraa gammoojjii Siinaa, Sooriyaa irraa gaarreen Goolaan, Yordaanos harkaa Weest Baankii fi Yerusaalem fudhatte. Kun immoo lammiileen Filisxeem hedduun qe'ee isaanii irraa akka dheessan isaan dirqisiise. Waggaa 6 booda jechuunis bara 1973tti Misirii fi Sooriyaan daangaa bara 1967tti jalaa fudhatame deeffachuuf haleellaa qindaa'aa fi tasaa osoo Israa'el hin eegin irratti banan. Yeroo kanadha namni lammii Misirii fi basaasaa beekamaa ta'e Ashraf Marwaan odeeffannoo murteessaa Israa'eliif qoode. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo taatan Ashraf Marwaan odeeffannoo akkamiiti kan inni Israa'eliif qoode? Ragaaleen garaagaraa akka agarsiisanitti waraanni Yoom Kippur kan bara 1973tti gaggeeffame osoo hin eegalin dura Israa'el waa'ee waraana kanaa odeeffannoo guutuu hin qabdu ture. Sababni isaas Israa'el waggaa 6 dura waraana guyyaa 6 biyyoota Arabaa naannoo ishee jiran waan injifatteef kana booda biyyi nagaareffatu hin jiru jettee yaadaas turte. Misirii fi Sooriyaan garuu daangaa jalaa fudhatame deeffachuuf akkaataa itti Israa'el dagachiisuun waraana gaggeessan karoora qindaa'aa baasaas turan. Hooggantoonni Misirii fi Sooriyaa guyyaa itti Israa'el irratti waraana daguu labsan murteessan. Innis guyyaa ayyaana waggaa warra Yihuudootaa Yoom Kippur jedhamudha. Ashraf Marwaan yeroo kana Misirii keessatti nama siyaasaa, gorsaa pirezidantii, abbaa qabeenyaa, biliyooneraa fi basaasaa beekamaadha. Addumatti ammoo intala pirezidantii Misirii Gamaal Abdul Naasir kan taate Moonaa Abdul Naasir jedhamtu fuudhuunsaa ammoo gola mana mootummaa keessa akka garaasaatti akka seenu carraa isaaf bane. Dabalataanis dippiloomaatii ta'ee biyyoota akka Saawud Arabiyaa fi Liibiyaatti Misirii tajaajileera. Abbaa qabeenyaa beekamaa ta'uunsaan ammoo garee basaasaa Israa'el Moosaad jedhamu wajjin akka walitti isa fidu taasise. Misirii fi Sooriyaan haleellaa tasaa Israa'el irratti bara 1973 ji'a onkololeessaa keessa banuuf akka jiran Ashraf Marwaan gurraa qaba ture. Waraanni kun eegaluuf guyyaan tokko gaafa hafu Ashraf daayireektara Moosaad yeroo sanaa kan ture Zaavii Zaamiritti bilbiluun Israa'el irratti waraanni labsamuuf akka jiru gurra buuse. Onkololeessa 5 bara 1973 Ashraf Marwaaniif koodii Rashiid jedhu daayireektara Moosaad kan ta'e Zaavii Zaamiriif erge. Koodiin kunis waraanni jalqabuu fi akka jechuuti. Zaavii fi Ashraf Londanitti erga wal arganii booda dhibbentaa 99 dhugaa kan ta'e bor waraanni ni eegala. Kan eegalammoo yeroo wal fakkaataatti kallattii lamaan yoo ta'u Misirii fi Sooriyaatu eegalaa jedhee Zaaviitti akka hime barruun The Times of Israel gabaasees ture. Zaavii Zaamir hatattamaan Misirii fi Sooriyaan Yoom Kippur irratti Israa'el irratti waraana banuu fi jechuun geggeessitoota Israa'el gurra buuse. Kaabineen Israa'elis gaafuma sana walgahii taa'een odeeffannoon Ashraf Marwaan madaala hin kaasu jechuun murteessan. Sababni isaa immoo baruma sana jechuunis ji'a 6 dura
Ashraf odeeffannoo wal fakkaataa Muusaadiif kennee Masariif Sooriyaan Israa'el osoo hin waraanin hafan waan ta'eef akkuma yeroo sanaa ta'a jedhanii shakkan. Haa ta'u garuu odeeffannoon inni alanaa Ashraf Muusaadiif kenne dhugaas ture. Yeroo waraana Yoom Kippur sana ministeera ittisaa Israa'el kan turan Mooshee Daayan odeeffannoo kana cicanii morman. Odeeffannichi irratti hundaa'uun waraana Israa'el guutummaatti bobbaasuu akka hin dandeenye ajajaa waliigalaa humna waraanaa biyyattiitti himan. Sa'aatii itti waraanni ni eegala jedhee tika Israa'elitti hime dursanii Masariif Sooriyaan Israa'el irratti haleellaa labsan. Misiriin loltoota lafoo 100,000 ol ta'an taankiiwwan 1,000 lakkaa'aman aartilarii misaa'ila farra haleellaa qilleensaa fa'aa fayyadamuun loltoota Israa'el daangaa boosi'us qubatanii turan haleelte. Sooriyaanis kallattii kaaba Israa'el haleellaa qilleensarraan haleeluu eegalan. Israa'el kan duraan humna qilleensaa isheetiin dhaadattu haleellaa kana qolachuuf xayyaarota gara gammoojjii Siinaatti ergitu misaa'ilonni farra haleellaa qilleensarraa Misiriin Raashiyaarraa bittee hidhatte xayyaarota Israa'el qilleensa keessatti haleelani. Geggeessitoonni waraanaa Israa'el odeeffannoo Ashraf Marwaan shakkuu isaaniitiin biyyattiin gatii guddaa kaffalte. Masariin haleellaa qilleensarraan buufataalee waraanaa fi buufata ajaja humna waraanaa Israa'el yeroo haleeltu humni lafoo kana da'eeffachuun salphaadhumatti dahoo Israa'el bo'oo Kanaaliir cabsuun gammoojjii Siinaa lola bara 1967tti Israa'el irraa fudhatte seene. Waraana Yoom Kippur bara 1973tti gaggeeffameen torban jalqabaatti Israa'el humni waraanaa ishee garmalee miidhame. Keessumaa kallattii kaabaan osoo Israa'el daftee humna eeggataa bobbaasuu baattee taankiiwwan Sooriyaa gaarreen Golaan jalaa fudhatamee ture deeffachuun galaana Galiilaa bira ga'uuf xiqqoo dhumatu isaan hafees ture. Israa'el humna eeggataa bobbaaftee fi dhiyeessii meeshaa waraanaa US isheef taasifteen deeggaramuun torban sadaffaa waraanni itti jalqabetti haleellaa deebisanii qolachuu eegalteen Masarii fi Sooriyaa ofirraa deebiste. Israa'el gaarreen Golaan deebistee Sooriyaa irraa fudhachuun hanga ammaattuu kan ishee godhattee jirti. Misirii irraa gammoojjii Siinaa fudhattus jaarsummaa Ameerikaatiin Misiriif deebistee bakka isaa immoo Misiriin Israa'el akka biyyaatti beekamtii kennuuf walii galan. Israa'el dhumarratti waraana kana qolachuu haa dandeessu malee seenaa keessatti kufaatiin tika ishee kan itti mul'atedha. Waraana Yoom Kippur bara 1973 gaggeeffamee fi haleellaa Hamaas gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 gaggeesse waan hedduutu wal fakkeessa. Waggoota 50 dura yeroo Masariif Sooriyaan haleellaa tasaa gaggeessan sana Israa'el odeeffannoo iccitii lammiin Masirii Ashraf Marwaan Muusaadiif kenne iddoo itti kennuu dhabuurraa kan ka'e gatii guddaa baaste. Haleellaa qindaa'aa fi tasaa Hamaas gaggeessuusaa guyyaa muraasa dura Hamaas haleellaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru Misiriin Israa'el gurra buusuu qondaalli Ameerikaa himaniiti jiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Niitaanyaahuu garuu kun kijibaa jedhan. Haleellawwan waggaa 50 duraa fi kan ammaa irratti tiki Israa'el qaawwaa guddaa qabaachuu fi biyyittiis gatii guddaa baasisuu qeeqxoonni ni himu. Gama biraan ammoo waraanni Yoom Kippuris ta'e haleellaan Hamaas amma gaggeesse ji'a onkoloolessaa yoo ta'u guyyaa sanbataa irrattidha. Akka amantii Yihuudootaatti guyyaan sanbataa guyyaa kabajamaa fi hojiin kamuu guyyaa itti hin hojjetamnedha. Haleellaan lamaanuu iccitiin isaanii kan eegamee fi Israa'el kan dagachiisedha. Bara 1973tti yeroo Misiriif Sooriyaan Israa'el irratti waraana banan loltoonni Israa'el daangaarra turan baay'ee xiqqaa fi dhibbaan kan lakkaa'aman ture. Haleellaan Hamaas amma gaggeesses Israa'el kan rifachiisee fi tikniif loltoonni Israa'el eessa dhaqan kan jechisiisedha. Ashraf Marwaan bara 1969 irraa kaasee tika Israa'el wajjin yeroo dheeraadhaaf dhoksaan hojjetaas ture. Ashraf tika Israa'el biratti maqaa The Angel jedhamuunis beekama. Tikni Israa'el nama siree pirezidantii Misirii irra ciisu akka qabuutti abdatas ture. Sabab isaas namni kun waan mana mootummaatti gaggeeffamu kamuu gurra waan isa buusuufidha. Seenaa fi gahee tikaa Ashraf Marwaan waraana Yoom Kippur kan bara 1973 gaggeeffame keessatti qabu kan seenessu fiilmiin The Angel jedhamullee hojjetameeti jira.
Ashraf yeroo dheeraa London kan jiraate ta'uusaarraa kan ka'e tika Israa'el wajjin wal arguuf haala salphaa uumaafis ture. Qondaalli siyaasaa Misrii kun Israa'eliif akka inni basaasu waggoota hedduuf namni beeku hin turre. Bara 2002tti qorataa seenaa fi barreessaa kan ta'e Aaroon Bireegmaan Ashraf Marwaan basaasaa beekamaa Israa'eliif hojjetaa ture ta'uu ifa godhe. Gama biraan ammoo bara 2004tti hoogganaa tika waraana Israa'el yeroo waraana Yoom Kippur kan ture Eelii Zeeraanis kitaaba barreesse keessatti waa'ee Ashraf Marwaan akka basaasaa garee lamaa yookaan dabal ejentiitti ibse. Keessumaa bara 1969 Masriin Israa'el weeraruuf jechuun odeeffannoo sobaa kennee Israa'el loltoota eeggataa akka bobbaastu goosiseera jechuunis falma. Hoogganaa Mosaad yeroo sanaa kan ture Zaavii Zaamir ammoo Ashraf basaasaa garee lamaa osoo hin taane dhuguma Israa'eliifis nama oolmaa guddaa oole jechuun Eelii Zeeraa komata. Inumaayyuu Ashraf Marwaan bara 2007 Londanitti mana jireenyaasaa gamoorraa kufee du'ee argamuusaaf sababni qondaaltonni waraanaa Israa'el kanneen akka Eelii Zeeraa fa'aa iccitii Marwaan baasuurraa kan ka'edha jechuun dhaadessee himataas ture. Qorataa seenaa kan ta'e Aaroon Bireegmaan ammoo gama isaatiin Ashraf Marwaan waraana Yoom Kippur irratti sa'aatii waraanni itti eegalu himuu dhiisuu isaatiin Israa'eliin dogoggorsuu hima. Ashraf Marwaan bara 2002tti waa'een basaasaa beekamaa ta'uusaa erga fata'ee waggaa muraasa booda bara 2007tti qe'eedhuma isaa Londanitti du'ee argame. Waa'ee du'a isaa ilaalchisee poolisiin London qorannoo geggeessee ragaa tokkollee akka dhabe mana murtiif dhiyeesse. Manni murtiis du'a isaa ilaalchisee ragaan waan hin jirreef murtee banaa yookaan open verdict jedhee murteesse. Waa'ee du'a isaa ilaalchisee kaan of ajjeese jedha, kaan immoo ajjeefameetu jedha. Namoonni akka hoogganaa Mosaad duraanii Zaavii Zaamir Ashraf wajjin hidhata cimaa qaban ammoo lakkii qondaaltonni waraanaa Israa'el iccitiisaa ifa erga godhanii booda balaa ajjeechaaf saaxilamuu falmu. Ashraf Marwaan basaasaa beekamaa qondaalaa fi gorsaa mootummaa Misrii dippiloomatii fi bileenera akkasumas basaasaa beekamaa ta'uun yaadatama. Israa'eliinis Misriinis akka gootaatti ilaalu. Gama biraan immoo Mosaad daldala meeshaalee waraanaa seeraan alaa keessatti hirmaachuun maallaqa guddaa argataa akka ture ragaaleen ni agarsiisu. Finciltoota biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa socho'an akkasumas biyyoota Arabaa fa'iif meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa dhiyeessuunis beekamaa jedhama. Sababa du'a isaa keessaa tokko daldala seeraan alaa kanaan wal qabachuu malaa jedhanii kanneen falmanis ni jiru. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan seenaa nama mootii basaastotaa ta'e Ashraf Marwaan akkanaan qindeessinee isin biraan geenye. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomna. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.